waraana bilxiginnaa tokko aanaa Beegii irraa mooraa waraana PP ganuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti makame. Gabaasa qindaa'eef Jaal Urgufaa Diinaa. Miseensi waraana faashistii PP tokko godina lixa Wallaggaa aanaa Beegii irraa mooraa waraana bilisiginnaa ganuun adoolessa 9 2026 gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuu hooggansi waboo bakkichaa beeksise. Miseensi raayyaa ittisa impaayeratti duraanii kun bilisiginnaa mooraa isaa keessatti yeroo adda addaatti loltoota isaa ija shakkiin ilaaluun dararaa hamaa irraan ga'aa jiraachuu mufachuun mooricha balfii akka harka kennate himameera. Loltuun PP duraanii kun wayita waraana bilisummaa Oromootti makamu qawwee akaama tokko rasaasa 150 boombii harkaa 2 fi gumbii 2 qabachuun waboo bira nagaan dhaqqabu gabaasni ONM dhaqqabe ni mul'isa. Waraanni bilisummaa Oromoo simannaa ho'aa taasisee fi kan jiru yoo ta'u, innis simannaa isaaf taasifametti gammaduun ilmaan Oromoo qawwee ormaa baatanii fi adda waraanaatti leenjii gahaa malee wareegama hin taane kaffalan qawwee isaanii saba irraa dhalatanitti dhukaasuurra gara wobootti dhufanii makamuun qabsoo bilisummaa Oromoo akka tumsan dhahamee jira. Loltoonni bilisiginnaa barcuma aangoo siyaasa kolonii biyyaa himatiksuuf kutaalee Oromiyaa adda addaatti kan bobbaafaman yeroo gara yerootti miidhaa ulfaataa irra ga'uu fi daba ilmaan Oromoo irratti raawwatamu mufachuun mooraa bilisiginnaa gananii gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa jiru. Aanaa Horroo Bulluqitti qonnaan bultoota Oromoo jumlaan ukkaamsuun leenjii milisummaaf guuraa jiraachuun eerame. Guutuun gabaasichaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq gandoota garaa keessatti loltoonni bilisiginnaa adoolessa 8 2026 qonnaan bultoota Oromoo hedduu bakka ooyiruu isaaniitti itti dhaquun osoo isaan qonna qotanii irratti dhukaasuun qabanii gara mooraa leenjiitti guuruu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf himan. Haaluma kanaan ganda rifeentii Caabir jedhamu irraa kanneen maqaan isaanii qaqqabe Birruu Dabalaa, Silashii Tsaggaayee, Boolee Maamuyyee, Gaaromaa Jabeessaa fi kanneen biroo hedduu qabanii kan deeman ta'uun ifoomeera. Kana malees aanichuma ganda dachaa Caabir irraa qonnaan bultoota maqaan isaanii Lammeessaa Maammoo, Rabbirraayin Koosaa fi kanneen biroo maqaan hin heeramin hedduu dirqiin qabanii gara mooraa leenjii milisummaatti akka guuran ifoomeera. Godinicha guutummaa keessatti loltoonni bilisiginnaa lola gootichi waraana bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru yaaddoo jabaa keessa galanii ofii jalaa dhiyeessuun uummata nagaa maanguddoota dadhaboo silaa eegumsi addaa maluuf ulfinarraa fuudhanii dirqamaan leenjisuun gariin harka qullaa lolatti erganii guyyuu aarsaa hin malle kaffalchiisaa jiru. Aanaa Nuunnuqumbaa keessatti argamtoonni bilisiginnaa dargaggoota mana hidhaatti darbachaa jiraachuun himame. Jaalamartii Oromoo dabalata qabdi. Godina Baha Wallaggaa aanaa Nuunnuqumbaa magaalaa Nuunnuu jedhamee waamamu keessatti torban kana keessa jala deemtonni sirna nama nyaataa bilisiginnaa dargaggoota maqaan isaanii Saamu'eel Taakkalaa, Gammachuu Hordofaa jedhamanii fi kanneen biroo 5 ol ta'an maqaa woboo waliin hariiroo qabdu jedhuun itti maxxansanii badii tokko malee waajjira poolisii aanichaa keessatti hidhuun dararaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni magaalichaa ONM'f akka himanitti murni maafiyaa bilisiginnaa dargaggoota deeggarsa maatiin jiraatan kanneen umuriin isaanii ganna 18 gadi kan qaama siyaasaa kam akka deeggaruu fi mormuun hin eeyyamamneef sababa oromummaa isaanii qofa yakkanii dhiittaa mirga namoomaa madaala hin qabne irratti raawwatanii mana hidhaatti darbachuun dararaa jiraachuu himaniiru. Jala deemtonni sirna nama nyaataa bilisiginnaa godinicha keessatti ilmaan Oromoo sababa garaa itti maxxansuun badii tokko malee reebuu fi hidhuutii haga ajjechaa fi achi buutee dhabamsiisuutti dhiittaa mirga namoomaa ulfaataa raawwachaa jiraachuun isaanii beekameera. Aanaa Qumbii keessatti argamtoonni bilisiginnaa gatii tola ooltummaa jechuun barsiisota irraa miindaa ji'a tokko kutuun hiraarsaa jiraachuun eerame. Jaalmurtii haqaa dabalata qaba. Godina Baha Harargee aanaa Qumbii keessatti ergamtoonni murna bilisiginnaa hojjettoota mootummaa keessattuu barsiisota irratti dhiibbaa jabaa geggeessaa akka jiran maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Kaabinoonni aanichaa barsiisota walitti qabuun dirqamaan tola ooltummaa miindaa ji'a tokko guutummaatti kaffaltu jedhanii doorsisaa kan jiran yoo ta'u, kaffaltiin kunis ji'oota 6 keessatti adda qoodamee akka kaffalamuuf dhiibbaan irratti godhamaa jiraachuun barameera. Barsiisota haalli jireenyaa fi qaala'insi gabaa miindaa qabnuun wal hin madaalu jedhanii kanneen gaaffii kaasan ammoo doorsisaa fi hiraarsaan adda addaa irratti raawwatamaa jiraachuun dabalataan ibsameera. Kanumaan wal qabatee barsiisonni mana barnoota aanaa Qumbii keessaa barsiisan dhiphina guddaa keessa akka jiran kan ibsan maddeen qaala'insi gabaa kanaan dura jiru irratti miindaan isaanii inni xiqqaan kunis
dirqamaan irraa cituun jireenya isaanii fi maatii isaanii caalaatti rakkina keessatti kuffisuuf akka jiru eeraniiru. Aanaa kana malees aanaalee godina Harargee Baacufa keessatti bifuma wal fakkaatuun murni biltsiginnaa saamicha irratti bobba'anii qarshii uummataa fi hojjettoota humnaan guuruun faayidaa dhuunfaa fi dantaa siyaasa isaarra oolfachaa akka jiran gabaasni ONN dhaqqabee ni addeessa. Humnoonni Ameerikaa haleellaa qilleensaa kibba Iraan keessatti raawwatan guutuu gabaasichaaf jaalsabaaf waa gaarii. Humnoonni eegdota warraaqsa Islaamaa doonii konteenara qaxxaamura galaana Ormuus keessa darbitu haleellaa erga irratti raawwataniin booda waraanni Ameerikaa Iraan irratti haleellaa marsaa sadaffaa labse. Ajajni giddugaleessa Ameerikaa yookaan seentikoom ibsa xaarratti baaseen miseensi hojjettoota siiviilii tokko kan dhabame yoo ta'u sababa ibidda doonii keessaa fi miidhaa guddaa kutaa mootoraa mudateen imala kana itti fufuu hin dandeenye jedheera. Seentikoom IRGC'n doonii kana ifatti haleellaa raawwachuu isaa erga himatee booda haleellaa marsaa sadaffaa Iraan irratti jalqabuu isaa hubachiiseera. Tarkaanfiin kun qajeelfama pirezidaantii Doonaald Tiraampiin raawwatame. Waliigaltee nagaa waxabajjii 16 mallattaa'ee eeruun Iraan haleellaa kanaan dura dooniiwwan daldalaa irratti raawwatameef ammas fashalaa'uu isaa ibsuun yaadannoo waliigaltee kanaa hordofuu ishee agarsiisuuf carraan biraa kennameefii ture jedheera. Itti dabaluudhaanis deebii kanaaf Ameerikaan dandeettii Iraan namoota galaanaa siivilii fi dooniiwwan daldalaa bilisaan qarqara galaanaa kana keessa darban aleeluu ishee gadi buusuun itti fuftee jirti jedheera. Tamsaasni mootummaa Iraan IRIB guutuu kibba Iraan keessatti dhoo'insa dabalataa gabaasaa jira. Magaalota buufata doonii Baandar Abbaasii fi Siirik keessatti tokkoon isaanii dhoo'insi 3 mirkanaa'u ibseera. Iraan gama isheetiin haleellaa haaloo ba'u biyyoota galoo galaanaa Baahireen, Joordaanii fi Kaataar keessatti kan raawwatte yoo ta'u, Baahireenis humni ittisa ishee dammaqiinsaan akka turu kallattii laachuun baramee jira. Waboon zoonii Bahaa Oromiyaa aanaa Ancaar keessatti diina adabee meeshaalee waraanaa irraa hiikachuu ifoomse. Irree fi gaachanni saba Oromoo waboon zoonii Bahaa Oromiyaa godina lixa Harargee aanaa Ancaar Araddaa 10 jedhamu keessatti kaleessa adoolessa 11 2026 waraana faashistii PP quubsuma tolfattee teessutti seenee rasaasaan akaawun duudaa fi madoon adabee mooricha keessaa dhabamsiisuu beeksisee jira. Jajjabeewwan abdii sabaa waraanni bilisummaa Oromoo loltoota biltsiginnaa araddicha keessatti mooraa waraanaa dhaabbattee aduu dhiyee bari'uun hawaasa harqalleessa irratti hidhaa saamichaa ajjechaa gubaatii manneenii doorsisaa fi yakkoota waraanaa garaagaraa raawwachaa ooltuu aleeluun gumaa hawaasa nagaa kaffalchiisuun abdii sabaa ta'uusaa mul'isee jira. Tarkaanfii akka bakka ergamtoota PP irratti dho'e kanaan loltootni 19 kan ajjeefaman hoggaa ta'u loltoota 4 ammoo madoo ulfaataan adabuun kanneen lolicharraa lubbuun afan gugsanii baqachuun ibsamee jira. Gama meeshaatiin qawwee AK-3 hidhannoo 4 qawwee booddettafaa tokkoo fi meeshaalee waraanaa kanneen biroo dugda isheerraa hiikachuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Abdiin tokkicha saba cunqurfamaa Oromoo katee waboon zoonichatti yeroo hidhattootni humna addaa mootummaa naannoo Somaalee deeggarsa murna biltsiginnaan utubamanii daangaa Oromiyaatti cabsanii seenuun hawaasa Oromoo saalaa fi umuriin osoo hin qoodin ajjeesanii saamuun cinatti babal'ifannaa lafaa fi qe'ee isaa irraa buqqisaa jiranitti iyya saba isaaf birmatee aantummaa uummata isaa kan agarsiisaa jiru ta'uu fi uummatnis abdii fi gaaddisni isaa waraana isaa katee waboo qofa ta'uu ifatti isaan amansiisedha. Tarkaanfii gootichi sabaa waboon loltoota abbaa irree Koloneel Abiy Ahmed irratti fudhatu daran cimee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof.